Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota jeemen kun qophiinoolitii nageenyi kenna warra bakka jirtan cufatti sinaaqa hojjechaa qophiinoolitiin walitti deebineeti kan jirru qophiinoolii keenya har'aatiin egaa dhimmoota keessattuu gama rogaalee miidiyaa hawaasaatiin fi miidiyaaleewwan idileetiin wal qabatee kan isin geenyu ta'a qophiisuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbiraa Leenjisaati waahilli kiyya Bayyan Ibrahim na waliin jira haga xumura qophiitiin duuka bu'aa jecha egaa dhimmoota miidiyaa irraa waan muraasa kan kaasnu ta'a Bayyan keessattuu miidiyaaleewwan akka sabaatitti yoo kaasnu ta'e hanqinoota gama miidiyaaleewwan idileetiinis ta'e fayyadaminsa miidiyaalee hawaasatiin wal qabatee keessattuu daangaa bahinsa daangaa eegame yookiin daangaa barbaadamuun alatti bahuudhaan miidiyaalee yeroo itti kontentiiwwan hin taane namoonni tokko gama miidiyaalee fayyadamuudhaan keessattuu aadaa eenyummaa hawaasaalee yeroo itti gaaffii keessa galchaa dhufantu jira. Kanumaan wal qabatee keessumaayyuu immoo hanqinoota gama miidiyaatiin jiruurraan kan ka'e yeroo baay'ee ajandaa ta'ame diinarraa dhufu yeroo baay'ee ajandaaleen diinaa jala deemuu fi ajandaa difeensi yookiin ajandaa qolachuu dadhabu kun maalirraa madda hanqinoota miidiyaatirraa madda. So hanqinoota miidiyaatirraa waan muraasa kan kaasnu ta'a. Ajandaa seet gochuu dadhabuun hanqina miidiyaa qofarraa kan maddu sun taane miidiyaalee jiran sirnaan itti fayyadamuu dhaburraa miidiyaaleen jiran fayyadamaniit ajandaalee seet gochuu dadhaburraa illee madduu danda'a yeroo tokko. Jalqabuma irratti baay'inni miidiyaa biyya kana jiru keessattuu akka sabaatti gama Oromootiin Oromoon qabu muraasa kanarrattuu immoo yeroo hedduu gama sagantaa torban darbee kaasaa turreen kan waan fakkaatu gartuumama garee kana keessa naannummaa san keessatti dhokateeti hunduu waan garee isaa ibsuu irratti yeroo hedduu kan bizii ta'an malee akka Oromootti akka sabaatti ajandaa saba kana fayyadu ajandaa saba kana ceesisuu danda'u kireeti godhaniiti warra biraatiif immoo diinota isaaniitiif immoo ajandaa kennuu dhiisaniiti as deemanii mana keessatti yeroo ofii wal akaawwan agarra. Kanaaf dhabamuu miidiyaa qofa osoo hin taane dhugaadha miidiyaan akka sabaatti jiru waan saba kana madaalu miti baay'ina sabaatii fi badhina lafaa sabni kun biyya kana qabuun yoo bira qabdee ilaaltu baay'inoonni miidiyaa jiranis hagoodha. Isinis immoo qancaraatuma gaddeemaa jirti malee waan dabalaa jiru argaa hin jirru. Tajirtu sunis immoo walitti gurmooftee ajandaa wal dubbise tokko kireet gootee waan saba kana ceesisu qaamota biraatiif kennuu irratti hanqina badhatu jira akkuma tikfaafte. Keessattuu miidiyaaleewwan hanqinoota gama miidiyaatiin jiru heddummina miidiyaatiin gaafa kaasnu miidiyaaleewwan keessattuu akka sabaatitti banama yeroo baay'ee yeroo isaan itti dhimmoota garaagaraatiin sababaawwan cufaman fa'aadha kan nuti arginu. Sanumaayyuu immoo miidiyaalee dhummaan qilleensa irra jiranis ta'ee miidiyaaleen gara qilleensaa bahuudhaaf tattaaffii godhan miidiyaalee hedduutu jira. Miidiyaaleewwan kun immoo yeroo itti kallattiileewwan adda addaatiin deeggarsa dhabuurraan yeroo baay'ee irratti duulamuurraan kan hafe kun isaaf ni barbaachisa dhaabbachuu qaba jedhanii yeroo isaan hawaasni illee deeggaruu hin argitu kun akka hanqinaatitti kan jiru gara hanqina hawaasa keessa fakkeenyaaf yeroo baay'ee miidiyaaleewwan Oromoo kan barbaadaman yeroo itti ajandaan jajjaboon akka sabaatitti Oromootti dhufu qofa kan miidiyaaleewwan barbaadaman kan qofayyuu osoo hin taane miidiyaan akka sabaatitti barbaachisu keessattuu akka magaaleewwan gurguddaa kan akka magaalaa Shaggar fakkeenyaaf akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Magaaleewwan gurguddoon akkana miidiyaa mataa isaanii 4-5 kudhan qabaachuu osoo danda'an miidiyaa tokko dhabuun isaanii waan nama qaanfachiisu ajandaa akka magaalaa kanaatti dhufullee qolachuu waan hin dandeenyedha. Keessattuu yeroo baay'ee fookasiingiin gama mootummaatiin jiru miidiyaalee idilee miidiyaalee dhiibbaa uumuu danda'anii fi miidiyaalee dhugaa fi haqa hawaasa kanaa gabbaasee addunyaatti mul'isuu danda'u san keessee mul'isuu danda'u irratti osoo hin taane yeroo baay'ee dhimmoota gama raayyaa miidiyaa jedhu kana fa'aa pilaatfoormii kana fayyadamuudhaan yeroo baay'ee gama mootummaatiin kan mul'atu. Kun immoo yeroo itti haqa uummataa baasu jira yeroo itti haqa uummataa dhoksu jira. Kana yoon jedhu akkaataan itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kun akkaataa akkuma ati jalqaba kaasuuf yaalte gareedhaan socho'u fakkeenyaaf amma gama raayyaa miidiyaa yoo fudhanne ajandaa mootummaa waan itti kenneedhaan yeroo baay'ee kan inni pilaatfoormaa miidiyaa hawaasaa keessattuu gama feesbuukii tiktookii fayyadamee too raayyaan kun kan inni hojii isaa gaggeessaa oolu kana keessatti hojiileewwan sirnaawaa inni hojjete hedduudha kan inni jiru hojiileewwan sirnaawaa inni hojjete keessa hojii qabatamaatti gama mootummaatiin hojjetame hawaasatti qabatamaatti mul'isuudhaan aadaa fi eenyummaa hawaasa kanaa masakeessee sansakkeessee hawaasa mul'isuudhaan yeroo baay'ee yeroo inni hojjetu ni agarra. Garuu kana ol immoo yeroo itti illee
dhugaa hawaasaa yoo jennu fakkeenyaaf kan akka bu'uuraalee misoomaa hawaasni argachuudhaa qabu. Yeroo itti sagalee ta'uu dadhabamuun jiru hawaasaaf yeroo baay'ee ajandaan mootummaa qof giddu galeeffachuun kun dhiibbaa uume itti fayyadama miidiyaa hawaasaa keessattuu gama gareedhaan gama raayyaadhaan deemamu. Kun raayyaan miidiyaa kun karaa mootummaa ifa ba'eetoo hojjetamaa haa jiraatu malee karaa miti mootummaas yeroo baay'ee kan hojjetamaa jiru fi ammallee hojjetamaa kan jiru. Kun maalidha? Tokko siyaasa ofii sangoofa gaggeessuudhaaf yeroo itti duulaaf itti fayyadamanidha miidiyaan kan arginu. Kun immoo hawaasa keessatti tokko hawaasni akka inni barbaachisummaa yookiin waan barbaadu akka hin arganne dhugaan isaa akka dhokatu hanqi isaa akka hin baane yeroo baay'ee dhiibbaa kan inni godhu. Inni qaama mootummaas ta'e inni mootummaa akka ofii barbaadu qofatti booksii ofii barbaadu sana yookiin fireemingii ofii barbaadu sana qofaan kan inni itti fayyadamu yeroo baay'ee miidiyaalee. Kanaaf miidiyaaleewwan walumaa gala miidiyaaleewwan bilisaa keessattuu gama marsariitii yookiin marsaaleewwan miidiyaa hawaasaa kanaan yeroo baay'ee kan nuti arginu gartuu tokko garee ijaaramee socho'u tokko qofaanii kan inni gaggeeffamu kan inni masakamu. So kun immoo hawaasa keenya irratti dhiibbaa guddaadha kan inni gaggeessaa dhufe. Kanaaf miidiyaaleewwan idilee miidiyaaleewwan jajjaboon haqa hawaasa kanaa addunyaa baasanii mul'isuu danda'an ni barbaachisu jedhetti nama naan. Miidiyaalee idilee irraa sii ka'uudhaaf akka biyya kanaatti miidiyaaleen idilee jiran ilaalchi isaan irratti bu'uureffatan beekamaadha. Xiqqoo jijjiirama kanaan asitti wantoonni fooyyessuudhaaf yaalamu tokko tokko jiraatus amma isa ideoloojiin isaan kanaan dura ittiin ijaaraman sun guutuutti hin cabne sun ammoo karaa garaa garaatiin ifa. Keessattuu miidiyaalee gama Oromootiin jiran yoo fudhatte OBS fakkaasuu hin dandeessa. Miidiyaalee walabaa aadaa fi safuu duudhaa Oromoo beeksisuu keessatti miidiyaa gahee guddaa taphateedha. Booda irratti garuu sababni inni cufames rakkoo hanqina maallaqaati. Dhaabbileen gurguddoo maqaa Oromootiin jiran qabeenya Oromootiin durooman hedduu OBS asitti dhiisaniiti dhaabbata afaan biraatiin hojjetu dhaabbata biraa ispoonsara yoo godhan agarta. Kun immoo OBS akka fakkeenyaatti kaasee malee miidiyaaleen afaan Oromootiin ijoollee Oromootiin gurmaa'aniiti dhugaa uummata kanaa addunyaaf ibsuudhaaf uummata biyya kanaatiif ibsuudhaaf hundeeffaman hedduu haaluma wal fakkaatuun yeroo gargaarsa dhabaniiti hojii isaaniitti dhaaban agarta. Ammas ammoo warroonni abdiin kutanne gammaatti dhiibaaran akkuma jiranitti ta'e jechaadha. Kanaaf dhaabbileen kunis dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Keessattuu instituushiinoonni gurguddoon maqaa uummata kanaatiin qabeenya uummata kanaatiin hundaa'an kunniin miidiyaalee dhugaa uummataa addunyaaf ibsuudhaaf hundaa'an kanneen gargaaruu irratti ammas dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Gara miidiyaalee al-idilee ta'an yookaan sooshaal miidiyaa jedhamu kanatti yoo dhufne immoo akkuma kaaftee miidiyaaleen raayyaa hawaasaa kun yeroo hedduu waan dhugaa mootummaan hojjete tokko qaamonni garaagaraa dhugaa san dhoksuudhaaf yeroo isaan tattaafatanitti waan san cabsee dhugaa lafa jiru waan mootummaan kun waan jijjiiramni kun uummataaf fide uummata hubachiisuu irratti waan guddaa taphataniiru jiru. Rakkoon isaanii immoo yeroo tokko tokko mootummaadhaaf hojjechuun yookaan waan gaarii mootummaa dubbachuun badii mootummaas dhoksuutti fakkaata. Fakkeenyaaf bakka rakkooleen bu'uuraalee misoomaatti ka'anittis waan san mootummaa difeendi waan godhanitti fakkaataati dhugaa lafa jiru yeroo itti dhoksanii bal'inaan mul'ata. Kun immoo mootummaa isaanis waan miidhuudha. Tokkoffaa yeroo keessaanis ta'u mootummaa qaama bakka bu'an san gorfachaati bakka hanqinni jiru ammoo hanqinnatti yoo agarsiifne yeroo hunda yoo harkadhaaniif yoo mootummaan qeleebbates walumaan qeleebbatu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko dhaabbataniiti bakka mootummaan sirriin hin jirretti illee bakka sanattis dhaabbatanii hamilee qeequu yoo qabaanne harka dhaabichaa yoo duukaa deeman gaafa mootummaan qilleessanis walumaan qilleessanii jechuudha. Mootummaanis jara kana ija shakkiitiin ilaaluu qaba. Yeroo hunda namni akkasii dhawu shakkuu qabdaati. Nama yeroo tokko dhaabbatee sin gaafanne maaliif nama sin hin jenne yeroo hunda nama dibbeessi dhawu yoo jaalatte bakka ati dheeristee yaaddu jechuudha. Kanaaf kun rakkoo miidiyaalee qofa osoo hin taane rakkoo qaama isaan achi kaa'ee qaama sagantaa kana isaanii kennuutis kan dabalatu waan ta'eef mootummaanis waan kanarratti dhaabbatee of ilaaluu qaba. Keessattuu yeroo kanatti ajandaaleewwan mootummaan seet godhee isaanitti kennu ajandaaleewwan guyyaa guyyaati. Keessattuu namoonni yeroo baay'ee wanti irra biriifilii dubbannu qaamoliin miidiyaa kanatti fayyadaman hunda jechuu koo osoo hin taane paarsantii hedduun dhibbeentaa hedduun akkaataa itti fayyadama miidiyaalee warra hin beekne fi ajandaa mataa isaanii bocuu kan hin dandeenye ajandumatti kenname warra baasaa oolanidha gara miidiyaa hawaasaa kanaatitti keessattuu ajanduma guyyaa jala warra yaa'aa oolanidha. Yeroo kanatti kaleessa sabni kun seenessa qeenxeeti
seenessi isaa dhokatee akka iyyootti wanti nu kaasnu biyya Itoophiyaa kana keessatti wanti baay'ee walii hin galchisiisne inni guddaan tokko seenessa qeenxee kaleessati. Seenessa waloo kaleessa seenessa qeenxeetti seeneffame kun pilaatfoormaa miidiyaa fayyadamamee sila har'a sirrachuu danda'u qaba ture. Kana sila akka ishuutitti mootummaan illee warra raayyaa miidiyaa jedhee hundeessee ajandaa guyyaa qofa ololchiisaa oolu kana sila seenessa qeenxee kaleessaa sana gara seenessa walootti fiduu danda'uudha qaba ture. Seenessi waloo kaleessa qeenxee sun har'a sila miidiyaa fayyadamamee sirrachuu danda'u qaba ture. Keessattuu seenessi Oromoo kaleessaa akka hin taanetti barreeffamaate kan inni ture. Har'a miidiyaa fayyadamtee waggoota jijjiiramni dhufe waggoota 6-7 kana waggaa 7 guutuuf jirra. Waggoota 7 kana keessatti miidiyaa fayyadamtee sila waan baay'ee sirreessuu danda'uudha qabda. Kana jechuun haqa seenaa namoota yookiin gartuu biraa yookiin saba biraa dhoksitee kan kee leellisuu qofa osoo hin taane seenessa kaleessa qeenxeedhaan seeneffame seenessa waloo kaleessa qeenxeedhaan seeneffame sana har'a seenessa waloo gootee seenessuu osoo dandeessu ajandaa guyyaa jala qofa yaa'uun miidiyaa jajjabaa ijaarrachuu dadhabuun ajandaa alagaan boceesiif kennu jala yaa'aa ooluun kun akka hanqinaattiin kaasaan akka hanqinaattiin illee ilaala. Kanarratti mootummaan dhaabbatee of ilaaluu qaba. Lammeessoo keessattuu warroonni himaan akka dhuunfattis ta'e akka gareetitti mootummaadhaan alatti pilaatfoormaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa fayyadamuudhaan dhiibbaalee adda addaa uumaa oolan. Yeroo baay'ee namoonni dhiibbaa uuman jennee nuti yaadnu gama miidiyaatiin keessattuu akka Oromootti gaafa kaasnu dhiibbaan uumummaan isaanii wal qeequu, wal arrabsuu, walirratti duudaa ooluudha dhiibbaan isaan uumaa oolan. Kanarraan alatti seenaa Oromoo kaleessa isa seenaa jallinaan seeneffame yookiin seenaa qeenxeffamee seeneffame seenaa dhugaa isaa san sabni biraa fudhatee seeneffate sana sirreessuu osoo hin taane walirratti duulaa oolu dhimma nama dhuunfaa haasaa ooluutii fi dhimma nama dhuunfaa inaareet gochaa ooluudha. Yeroo baay'ee namoonni sooshaal miidiyaa keenya irratti gama Oromootiin wanti ati argaa ooltu ijoollee influensara ati jettee ati yaaddu yeroo baay'ee yeroo isaan diinqa keessaa gadi hin baaneef yeroo isaan dhimmoota nama dhuunfaa irra oolan kan ati argitu. Yeroo kanatti sila akka sabaatitti wanti ta'amuudha qabu seenaa kaleessa qeenxeedhaan seeneffame seenaa kaleessa jallifamee seeneffame seenaa kaleessa Oromoon akkas jedhamee seeneffame sana sirreeffamee Oromoon kaleessa akkas miti Oromoon qabatamaan isaa kana jedhee inaareet godhe. Inaareet gochuu qofa osoo hin taane bifa dookumantariitiin hojjetee osoo sila hawaasa warra kaleessa akka dabaatitti Oromoo hubateef dhugummaa Oromoo sana agarsiisuu danda'u waa'ee nama dhuunfaa waliif inaareeshinii isaa waliif seenessaa oola jechuudha har'a Oromoon. Yeroo sila Oromoon har'a sadarkaa itti wal faarsuu dhaaba walii faarsuu sadarkaa itti warra aangoo irra jiru faarsaa ooluutii miti. Har'a sadarkaa wal faarsuu irra hin ga'amne ture. Akka Oromootitti gaafa ilaaltu miidiyaa fayyadamtee pilaatfoormaa miidiyaa hawaasaa fayyadamtee yeroo itti wal faarsituu miti yeroon kun. Yeroo itti sila qaawwa jiru walii duuchituudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoota miidiyaa hawaasaa kana baay'inaan fayyadaman yeroo baay'ee ni argaa keessattuu warri qaamatti dhiyaadhus keessa irra jireessa warra mootummaa keessa jiran ni argaa. Qaawwa mootummaa sana itti himuu caala yeroo isaan itti mootummaa faarsaa oolan argita. Kun immoo sirna Oromoo jabeessaa jira yookiin mootummaa Oromoo jabeessaa jira jedhee fudhadhu. Kuffisaa jira, laaffisaa jira jedhee fudhadha malee. Maaliif jennaan hanqina kan kee dhoksee cimina kan kee qofa sitti hima taanaan kuni kufaatii kan kee hawaa jira, kufaatii kan kee leellisaa jira akka jechuuti. Waan kufaatii kiyya 99 dhokatee ciminni kiyya tokkitti sun leellifama yoo ta'e ani kufaatii kiyya sun dareen akkan kufuuf leellifamaa akka jirutti ilaala waan kana. Kanaaf akkaataan itti fayyadama miidiyaa keessattuu akka sabaatitti sadarkaan nuti amma irra jirru sadarkaa itti diinqatti wal deebinee waa'ee walis faarsaa oolu walis abaaraa oolu osoo hin taane qaawwa kaleessa nutti baname san sadarkaa itti cufuutu irra osoo jiraanne sila dhaloonni sadarkaa sanaatitti osoo of laal jedhetti nama naani gama itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana. Asirratti maal sitti fakkaate akka guyyaa lama dura sagantaa hojjetaa turre san irratti direct relation qaba waan kanaan waan amma kaasaa jiru kanaan. Tokkoffaa waggoottan torban kana keessa wanti Oromoo dhabe guddaan ajandaa waloo dhabe. Akka sabaatti ajandaa waloo hin qabnu waggoottan torban kana keessatti ajandaa waloo dhabneera. Ajandaa paartiilee garaagaraa qabna, ajandaa kutaalee garaagaraa qabna, ajandaa fedhii qaamota garaagaraa qabna malee akka sabaatti ajandaa waloo hin qabnu. Waggoota torba dura akkuma yaadattu yeroo qabsoo sanatti fi sanaan duras Oromoon akka sabaatti ajandaa tokko qaba malee ajandaa garaagaraa, ajandaa kutaa, ajandaa dhaaba garaagaraa baay'ee agartu san. Amma garuu akkuma kaafte gareedhaan ol qoodanii wal arrabsaa oolutu sooshaal miidiyaa kanarra mul'ata. Nama dhuunfaa faarsuu fi nama dhuunfaa abaaruutu mul'ata. Diina ofii abaaruu isaanii nama dhuunfaa nama Oromoo tokko abaaru akka sabaatti saba faarsanii wal dhiyeessuu caalaa nama saba keessaa nama tokko waamanii nama san faarsaa oolu nama bulchu ta'es nama qaama mormaa keessa jirus ta'e. Kanaaf rakkoon kun rakkoo
bu'aaleen jijjiiramni kun akka sabaatti fide keessatti wanti kun akka rakkoo guddaatti waan ka'udha. Kanaaf qaamoleen garaagaraas waan kana sirreessuu irratti shoora isaanii baachuu qabu. Mootummaanis waan kana dhaabbatee odoo of ilaalee waan bareedaadha. Walumaa galatti yeroo keenya faana deemuudhaaf sagantaa keenya karaa xumuraatti fitaati kan jirru egaa gama miidiyaa hawaasaa kanaan wal qabatee keessattuu miidiyaa dileetii wal qabatee mootummaan yeroo itti miidiyaalee hedduu isa barbaachisu keessatti miidiyaalee namoota dhuunfaa mootummaa yeroo ammaa kana keessattuu gartuulee hedduu wanti ati argitu miidiyaa jajjabaa yeroo itti ijaaruu danda'utti yeroo itti tiktookaraa ijaaruu filatutu jira. So sadarkaa sanaatti itti gadi of buusuunis gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan pilaatfoorma miidiyaa hawaasaa hunda fayyadamuun akkuma jirutti ta'ee sadarkaa kana gadi of buusuun yeroo baay'ee akka komiitiitti illee wanti ati argitu gara marsariitii miidiyaalee hawaasaa kana waa hedduutu jira. Kuni maalidha hammam akka hubannaa miidiyaa duubatti hafne kan inni agarsiisu addunyaan akkaataa itti fayyadama miidiyaa waan kamiyyuu ijaaruu akka danda'u waan kamiyyuu diiguu akka danda'u addunyaan tolchitee beekti. Biyya kana keessatti garuu kan beeku faallaa warra mootummaa jiruuti waan kana tolchee kan beeku waa itti fayyadama miidiyaa kana kan beeku akkuma ati kaaste ajandaa waloo qaba diinni ajandaa waloo qaba ajandaa qeenxee ajandaa dhuunfaas qaba. Ajandaa walootiin akka sabaatiitti fi akka sirnaatti si dha'uudhaaf itti fayyadamu. Ajandaa qeenxeetii fi ajandaa dhuunfaa immoo akkaataa gartuu ergama diinonni isatti kennee fi garee siyaasa isaatiif itti fayyadamu. Kanaaf Oromoon haga har'aatitti waggoota 7 darban kana keessatti ajandaa waloo hin qabu. Ajandaa waloo hin qabu jechuun ajandaa gama walootiin itti dhufullee qolachuudhaaf qophii hin qabu. Kun immoo maalidha yeroo baay'ee ajandaa bocamee itti kennamu jala yaa'aa ooludha jechuudha. Ajandaa bocuu hin dandeenye. Ajandaa bocuu danda'uu qabu. Ajandaan Oromoon ajandaa propaganda biyya kana keessatti yeroo baay'ee wanti ati argitu wanti biyya kana keessatti walitti bu'iinsa uumuu waan riyaalitii sun taane yeroo baay'ee waan propagandadha. Propaganda waan baay'ee diiguu danda'a. Propaganda diinaa kanas bara wanti qolachuu dadhabee fi akka sabaatti ajandaa waloo waan dhabeef. Ajandaa waloo hin qabu. Ajandaa waloo hin qabu. Ajandaa waloo qolachuudhaafis immoo ajandaa qophii hin qabu. Kun immoo sirnas mootummaas akka sabaatittis negatiivummaa yookiin duubatti hafummaadha kan inni fidaa deemu wanti kun sirrachaa hin deemu yoo ta'e keessattuu yeroo kanatti akka sabaatitti yeroo itti miidiyaalee jajjaboon miidiyaa hedduun si barbaachisutti miidiyummaan inni jiruyyuu bu'aa fakkeenyatti OBS kaasaa turte kan akka qubee TV'n saatalaayitii ba'ee bu'e kan akka waliif saatalaayitii ba'ee bu'e wiirtuun piroosesii hunda xumuree hojiitti ba'uudhaaf qophii osoo ta'uu duubatti hafe haga har'aatti ba'uu hin dandeenye. Kun maal agarsiisa? Deeggarsa dhabummaa fakkeenyaaf miidiyaaleewwan jiraa akka fakkeenyatti miidiyaa hedduu kaasuun hin danda'ama. Maqaa isaanii dhahuun barbaachisaa miti waan ta'eef malee. Miidiyaa tokko abbootii qabeenyaa 4-5 baajata waggaa 5 waggaa 6 ramadee fi kan ololaaf itti fayyadama kan immoo inaareeshinii seenessa waloo ture seenessa qeenxee itti fayyadamuudhaaf seenessa qeenxee godhee itti fayyadama akkaataa itti fayyadama miidiyaa hunda roga hundaan itti fayyadama miidiyaa 100 lakkaa'amu of harkaa qaba FM dabalate garuu gam keenyatti gaafa deebitu kun roga hundaan hin jiru gama mootummaatiinis hin jiru gama dhaabbileewwan dhuunfaatiinis hin jiru akkuma ati kaaste dhaabbileewwan keessattuu abbootiin yeroo hedduu ani karaa miidiyaalee biraas dhimmoota kana irra deddeebiidhaan kaasatiin ture abbootiin qabeenyaa Oromoo qabeenya Oromootiin ijaaramanii qe'ee Oromootirraa sooramaniitti miidiyaalee Oromoo tuffatu tuffiinii fi gadhaantummaan isaa miidiyaalee Oromootiin qaban daangaa hin qabu akka ifaatti ba'anii keessattuu manaajaroonni baankii Oromoo fa'a qonnaan bulaa Oromootirraa maallaqa walitti qabeet ani televezyiina Oromoo deeggaruurra proogiraama warra sadii tokko EBS irratti proogiraama darbu tokko deeggaruu naaf wayya proogiraama qeenxee tokko deeggaruu naaf wayya yookiin ispoonsar gochuu naaf wayya jedhee kan gabbee manaajarri baankii tokko pirezidaantiin baankii tokko kan dubbate ni jira waan qaanfata garuu baankiin kun qonnaan bulaa Oromoo dirqisiisetti qonnaan bulaa Oromootirraa baajata walitti qabata. Dhugaan si himaan wantoota akkanaa kana tokkoffaa sabni irratti duuluu danda'uudha qaba maaliif jennaan gaafa ajandaan isarratti dhufu dookumantarii inni nurratti dalagaa ture argaatuma waanuma waliin argaa turre dheengadda dhiyoo kana. Televezyiinii inni bar sagantaa tokko achirratti miiliyoon ispoonsar godhu dookumantarii inni Oromoo irratti dalage argaa turre. Pirezidaantiin baankii sanaa afaan isaatii ibaaseet
Ani miidiyaa Oromoo televezyiina Oromoo tokko sponsor gochuurra EBS irratti Proogiraama tokko sponsor gochuu haga kana liitota Oromooti yookiin beektota Oromooti jettee ka'atee yaaddu haga kana hagni inni dubbatu hagni inni waan Oromoo jabeessu waan Oromoo kana jabeessuun waan ofii kana jabeessuun sadarkaa afaaniitti miti. Miidiyaa inni ijaarre jechuun sadarkaa afaaniitti miti. Saba kanaafan qabsaa jechuun sadarkaa afaaniitti miti. Saba kana sabboonummaan qaba jechuun uffannaa miti. Sabboonummaan huccuu aadaa abbaa gadaa uffattee gabba'u miti. Sabboonummaa jechuun waan kaleessa dhabde har'a suphachuudha. Qaawwa kaleessa sitti baname har'a cufachuudha. San cufachuu hin dandeenye yoo ta'e sabboonummaa maatuun qabaattu ati. Ani akkasittiin amana baay'ee. Rakkoo akkasii sun maal irraa madda siiti? Rakkoo akkasii sun ilaalcha gadaamtummaa irraa madda. Ilaalcha gadaamtummaa afaan ofiitiif qaban irraa madda. Kun maarkeetii istiraateejii isaaniittiinis wal qabata. Kan itti fayyadamu Oromoo. Inni immoo deemee kafalu qaama biraatiif. Osoo garra isaanis sponsora godhee isaanirraa illee kastamar argate waan tokko. Akkasittis argatu lachuttuu oolle kaanisitti oolle kanasitti oolle. Kanaaf kun uf wallaalu irraa madda. Rakkoo gabayaa irraa madda. Rakkoolee akkanaa kun immoo sirreeffamuu qabu. Akkuma jette immoo rakkoolee akkanaa kun akka sirreeffamaniif uummannis keessattuu iliitiin siyaasaa kunniinis waan akkana kana dursanii hubataniiti uummanni waan akkana irraa akka onna jedhu. Dhaabbilee akkanaa irratti immoo uummanni dursee akka itti duulu akka sirraan gochuu irratti hojjechuu qabu iliitonni siyaasaatii fi aktivistoonni. Gareen hundumtuu dhaabatanii of ilaaluu qabu jenneeti kan nuti amannu yakka kabajamtoota hordoftoota jeemanni kun qophiinoolee keenya har'aatiin asumarratti kan godhamu ta'a qophicha qopheessuunis waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaatii waa Hillikii. Bayyaan Ibrahim. Bayyaan Ibrahim sagantaan keenya har'aa asumarratti yoo nu geeddarsa. Ngaa. Ulfaadhaa.